Itoophiyaa nafxanyaa jennu caala kan nu cabsan uummata fanatikii ideoloojii arabaa qabattee kan deemtu kan har'a dhalaan Oromoo keessa jiru. Oromoon aadaa utuu qabdu aadaa arabaa luka miqeensa isheetii hamma rifeensa of xaxxeeti akka nama saanduqa gashanii uwwaaluu dhaqale akka itti of xaxxee fuula ishee duwwaa afaan Oromoo dhibba keessa afaan 95 afaan arabaatiin haasa'u. Kanaaf rakkoon keenya ni cimaan Oromoon har'a bardanii rakkoo cimaan Oromoon qabsoon Oromoo keessatti staakidii ta'ee jiru. Akka makiinaa dhaqee dhoqqee keessa gadi galee keessaa ba'uu hin dandeenye. Ashabaar kafuun hordoftoonni abduu moobaayil appii jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyya dhuftan warra jalqabaa dhuftan abduun jedhama abduu moobaayil appii sabskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalama. Arra komoodii kana waliin ilaalame diraamaa kana jechuudha diraamaa kana tarii diraamaa kana wanni ilaalluu fi yookiin ammoo ajandaa godhannee yookiin waan guddoodha jechuudhaaf osoo hin taane tarii fakkeenyaa fi wallaalaa duuba wallaalaan jira maraataa duubas maraataan jira tu danda'a. Akkasuma ammasii namarraa dubbachuuf yookiin ammoo waan waa'ee Ustaaz Naasir Hamzaa irraa dubbachuudhaaf yookiin Johar irraa dubbachuudhaaf yookiin ammoo gartee jara kanarraa dubbachuuf miti jechuudha. Haa ta'uti ammoo waan kana duubaan maal inni wanti kun iccitii isin hin beekne duuba jira waan kana jechuudha waa'ee kana waliin ilaalaa gurbaatitti na waliin turaan isin hin jira. Kun amma akka faniititti fudhaa isin akka koomodii. Koomodii fakkeenyaaf nam tokko tokko amma yeroo alkool dhugee alkool hedduu fakkeenyaaf jechuun farshoo jechuudha. Alkoolii hedduu dhugee yoo fakkeenyaaf sammuu isaa daaqee osoo diraamaan dalaginu si bashannansiisa jechuun si kofalchiisa faniidha jechuudha akka diraamaati jechuudha. Nama gartee alkool dhugee daddaaqaa deemuu kan haasawin isaa wantoota garaagaraa waan akka isan jechuudha. Amma waan akkasiitti fudhachuu qabna isin jechuu barbaadeetti jalqaba irratti. Kanaafuu jara kana lameen ni beektan kan haasawisiisaa jiru kaa beekan gulummaa irranaati. PhD da Harvard University barata University guddaa Ameerikaa jechuudha. Akkasuma kaan ammoo kaan doktora jedhan doktor inni kaan doktora jedhama kan haasawaa jiru kun jechuudha kan gartee rakkoon Oromoodha kan Oromoo bilisummaa dhoorgee rakkoo amantii warra amantii Islaamaa qabuudha jechuun isa kana qulqulleesseetiin warra amantii Islaamaa kan Oromoo keessaa qulqulleessee tokkummaa ijaaruu deema. Sanuu beeki tokkummaa keenya waan dhoorgee warra amantii kanaati jedhe. Amantii kan aksas goone akkasii achi booda tokkummaan Oromoodhaa dhufaa jedhe. Jechuun ajandaan isaanii waa'ee Johari fi waa'ee Naasir Hamzaa irraa waan kaa'amee fi tarii namoonni quban qabne fakkeenyaa fi jecha amma dura gartee Naasir Hamzaa jechuudha. Ustaaz Naasir Hamzaadha. Mee gara waa'ee namicha kanaa itti deebina. Ustaaz Naasir Hamzaa jechuudha. Oromoo miiliyoona 40 dhube Johar nagaya bahuu wayyaa kanan barbaada jedhee dubbate. Naasir Hamzaa jalqaba irratti waa'ee Naasir Hamzaa kana Oromoota amma jiran kan gartee fakkeenyaa fi sheekotii Oromoon jedhu amma ustaazota warra gartee amantii Islaamaa barate sheekotii jechuudha. Warra waa'ee amantii hordofan keessaa sheekotii sabboonummaadhaani dhimma gartee amantii qofarratti osoo hin dhaabbatini yeroo hedduu beeki abbootiin amantii qeessisaa ta'u sheekilli haa ta'u paastorii abbaa barbaade haa ta'u jechuudha. Dhimma amantii isaa san malee dhimma waa'ee biraa keessa hedduun seenu. Maaliif tokkoffaa amantiin kun amantiin kamiyyuu hamu jechuudha. Amantiin kamiyyuu haga tokko si gaadi'a yeroo isin jedhu waa'ee dhimma bakka addunyaa kanaatti irra hin barbaadu amantii musliimaas kan kiristaanas kamiyyuu haa ta'u waa'ee addunyaa kanaa hin barbaadu yookiin bakka waa'ee amantii waa'ee dhuunfaa kiyyaa qofa jedheeti rabbii isaa qofa kadhannaa rabbii isaa qofa irratti hundaa'aa jechuudha. Garuu ustaazota akkanaa kanaa fi namoota gartee tokko tokko kan akka Ustaaz Naasir Hamzaa kana jechuudha kan amantii isaa jabeeffataa akkasumatti waa'ee miidhama saba isaa dubbatu. Osoo nama amantiin addan baafne osoo gandummaadhaan addan baafne nama gartee sheeka ta'ee kan yeroo ar'aan tanaa amantiidhaan nama addaan hin baafne nama akka Ustaaz Naasir kana nama muraasa qabna. Ragaa isaa kunoo gaafa fotoon kun jechuudha ni yaadattu yoo ta'e Minnesota keessatti jechuudha kan ta'ame gaafa waa'ee amantiitiin ni yaadattu yoo ta'e wanni kunillee fotoon kunillee gaafni ka'ame gaafa Johar irratti habashoonni duula guddaa godhan Johar Muhammad waa'ee amantii ofuutti jira jedhaniiti warroonni gartee naftanyoota kun jechuudha duula bal'aa godhanii turan Ameerikaa keessatti jechuudha. Oromoon musliimaa fi kiristaanas jechuudha hundi waliin bahee waliin nyaatee waliin dhugee waliin agarsiiseeti shira san akkasitti harkaa irratti bahamaa ture. Waa'ee Johar kan irratti habashoonni waan hin godhin hin qabanii maqaa akka cheerchiititti akka jechuun amantii kiristaanaatitti gurmaahanii akkasitti namni kun gartee Islaamaa akkana kan iyyannoo galfatanii turanii haala akkasiisanii jechuudha. Kanaafuu Ustaaz Naasir Hamzaa isa kana siin jechuu barbaade namni hin beekne kan jiru sooshaal miidiyaa kanarratti halkanii guyyaa waa'ee dhimma Oromoo kana dubbata. Waa'ee Johar Muhammad wanti inni irratti dubbate maali nama waan sirriiti wanni inni jedhe wanni Ustaaz Naasir Hamzaa jedhe waan sirriiti. Ana akka nama tokkotti waan sirriiti wanni Ustaaz Naasir Hamzaa jedhe jechuudha. Ustaaz Naasir Hamzaa maali kan inni jedhe miiliyoona 40 dhume Joharaaf bahuu wayyaadha. Kuni Johari nama dhuunfaa isaa yookiin jaalala Johar waan ta'eef akka inni jedhe san Muhammad waan Johar Muhammad waan ta'eef miti hoggansaadha. Sabni hoggansan qabne miiliyoona 40 miti biiliyoona 40 ta'u faayidaan qabu. Tigraay miiliyoona 5 kan akkanatti gartee diinni isii daffaruu dadhabee maalinni
waan nama adda taateeti miti namuma akka kennaati yookiin nuyyuu gadi qabeenya akka kennaa qabaachuu jechuun qabeenya guusin ka dhuunfaati miti qabeenya uumamaa biyya akka kennaa badhaatu maal kana qabaachuu nuhu gahuu dhabuu danda'an wanni isaan qaban maalinni hooggansa qaban siyaasarra turan waan ta'eef jechuudha hooggansa qaban waan saba kanaaf ta'u karaa saba kanaaf ta'u akkamitti sabni kun tokkooma akkamitti sabni kun ijaarama kan jedhu sirritti hooggansa qaban jechuudha. Haga ugartee bulchiinsarra turan kanaanillee ijaaramanii waan jiraniif saba xiqqaa ta'uun akka isaan itti fayyadetti jiruutti ta'ee jechuudha. Kan inni jedheefillee kanaa jechuudha Ustaaz Naasir Hamzaa miliyoona 50 miliyoona 60 ta'ee Oromoon hooggansa dhabuu irraa miliyoona 10 ta'ee hooggansa qabaateedha. Kan karaa sirrii deemu miliyoonni 10 waan miliyoona 50 dalanii dalaguu danda'a jechuudha. Hooggansa ala isa jongeetu jechuudha. Kannisni yoo mootiin qabaannee homaa faayidaan hin jiru. Kannisni kanniisa haga fedhe heddumaateef yoo mootiin qabaannee homaa faayidaan hin jiru jechuudha. Hooggansa diinnis kana beekeetti hidhee jechuudha. Yeroo kana jedhamu Joohar qofaa miti hooggansi Oromoo kamiyyuu jechuudha. Gammachuu ayyaanaa Baqqalaa Garbaa warra gartee siyaasaa kan dhimma Oromoo irratti dantaa yookiin aangoo ofiitiif maaliidhaaf osoo hin taane dhimma Oromoo kanaan karaa kanaan fayyada jedhee gartee ka waan kanatti hirmaate kamiyyuu sirriidha. Nama miliyoona 40 bakka bu'aa jechuudha. Waan Joohar gartee gaafa jiru waggaa 5-6 kana fakkeenyaaf TPLF kuffisuu keessatti hojjete. Wayyaanee gaafachuudha namni kana maal fagoo maal godhanii deemama wayyaanee magaafachuudha mootummaa san eenyu kuffise akkamiin kufee ka jedhu wayyaanee magaafachuudha ni jirti waan ta'eef jechuudha. Kana jechuudha kan Ustaaz Naasir Hamzaa jedhee fi kanuma jechuudha sirriidhaan mallee kanuma Oromoon hooggansa isaa jabeeffachuu qaba kan jedhamaa jiruufillee kanuma jechuudha. Jechuun yookiin amma warra saniif miti beekee kan himaa jiru tarii namni tokko akka kanatti waan kan akkasitti tarii itti fakkaatuudhaaf akkamitti nama tokko Joohar lubbuun namaa isaan addaami tarii wallaala jira jechuun akkasuma maraataa duuballee maraataa jira waan ta'eef namni tokko akkasitti dongoruu malaaf hin jedhe kanaafuu hooggansa yoon qabaanne dhumin homaa faayidaan hin jiru jechuudha lubbuun namaa ammoo uumamaa waliin caaltu kun ifaadha garuu hooggansa kee ammoo tikfachuun akkasii jechuudha. Inni biraammoo waa'ee Naasir Hamzaa akkas gabaabinaan isinuuni beeytanii Joohar ka Joohariif inni jedhalleen kanuma jechuudha. Yeroo kun jedhamu waan Joohar ta'ee fi miti beeki fedhuu Baqqalaa haa ta'u fedhuu kama fedhe haa ta'u nama Oromoon gartee jalatti walii galte nama Oromoo kana hoogganee osoo amantiidhaan waliin qoqqoonne maraataa keessa jirullee hammatee kan akkanaa kanallee jechuudha. Kan sammuun isaa haga gartee qabalee isaa san malee keessummeessuu hin dandeenye amantii takkatti ofii qabu san malee keessummeessuu hin dandeenye nama dhiphatee sadarkaa kana mee waa'ee isaa bal'inaan deebina nama akkana gartee ta'u kana lee waliin hammatee lakkii nuti Oromoon tokko jedheeti waan akkanaa kanas jechuudha baaqaa fi callaa ni beektanii mi baaqaa fi callaa jechuudha galabaa fi callaas jechuudha waliin baadhatee kan deemuu ni danda'u sammuun akkanaa xixiqqoo akkanaa kun hedduutu jira maraataan akkanaa kun hedduutu jira jechuudha kan akkanaa kanallee baadhatee kan gartee deemuu ni danda'u hooggansa akkanaa qabaachuun kama barbaadayyuu haa ta'u Joohar wanni keessaa jedhameef maalii qabatamaan hoogganeeti agarsiise waggaa 5 kan Oromoo wal jala yaase kan duraan paartiidhaan adda qoqqoodamee Oromoon gaddaan adda qoodamee amantiidhaan adda qoodamee an akkasii an akkana jechuudha wal cicciree abdii muratee kan walitti qabee gartee Oromoo kana miilaan walitti fiduu dadhabnu mataa walitti finna miila walitti fiduu dadhabna lukaa walitti dhufuu dadhabnu yaadaan wal quba qabaanna jechuudhaani Oromoo akkasitti yaari Oromoo osoo gandaan waliin qoodiin qeerroon jala deemee dantaa gartee nama dhuunfaati yookiin nama amantiidhaan wal qoqqoodu jala bahee kan baase Joohar waan ta'eef Naasir Hamzaallee kanaaf jechuudha. Naasir Hamzaa yeroo fakkeenyaaf mararaa guddinaa kan jalqaba mararaa guddinaa kiristaana tarii inni beekuu dhabutu mala. Ejji isaa beeytee bakka jibbaa malee agartu namoota akkana kana jechuudha nama gartee sadarkaa dhiphummaa irraan kana mee waa isaa bilinaatti deebina mararaa guddinaa kan jalqaba simatu Naasir Hamzaati jechuudha sheeka jedhee takka manatti hafeen beeku Baqqalaa Garbaa kan jalqaba simatu Naasir Hamzaati jechuudha sheeka akkanaa kana barbaannayyuu akkasuma ambas nama hooggansa akka Joohar kana ni barbaanna fuula duraafillee nu barbaachisaa jechuudha kanaafuu dhugaa jedhee jechuudha Naasir Hamzaadha Naasir Hamzaati ragaa ba'uu fi miti namoota tokko wal yaadachiisumaaf Joohar keessaa nama addaa ta'eeti miti jechuudha Oromoon baraadhaan tana gowwaa miti Ameerikaan gaafa Obaamaa fi gartee Tiraamp itti wal bira dhufan maaliif Obaamaa filate adii Yahudaa akka isaa san dhiisee jechuudha gurraachamaa uffate gurraachi duraan xiqqaadha Ameerikaa keessatti uffatamaa ture jechuudha ilaalcha jechuudha yeroo adhaan tanaa qarooma jala jira jechuudha tokko ammoo kan akka Tiraamp suni ammantarayyuu bakkuma durii san jira jechuudha haa ta'uuti namoonni akkanaa kunniin ammoo mee rakkinni isaanii maali kan jedhu kaa itti deebina beekan gulummaa isinuu ani beeytan jedheeti yaada as keessa amma waa lama amma sirratti waan adda isiniif baasuu barbaadu waa lama waan isin beeyne waa lamatu jira sooshaal miidiyaa kanarraa waa lamatu jira namni tokko mee dura jara paartii guddaatti tarkaanfannaa nam tokko gabayaa dhabee jira jara keenya gabayaa dhabee yoo maal ta'e namni na laala baramma
nama gartee mana barumsaa keessaa sa'aatii itti doktorummaa fudhattu ture kana dhiisi jechuun sa'a gasii ture jira sa'aatii doktorummaa fudhattu san ture jira fakkeenyaaf yoo doktorummaa fudhachuun waggaa 10 namatti fudhate waggaa 10 ture jira mana barumsaa keessa jechuun ture jira siniif galaa miira achi keessa ture jira inni kun illee doktora bar jechuun beekan illee doktora ture jira innis Harvard University keessa iyyuu ture jira garuu akkas ta'e yoo magaalaa dhabe hoo amma atiin fakkeenyaaf nam tokko amma karuma gartee beekumsa hin qabne iyyuu yaada isaa dhuunfaadhaan gabbahee ibsachuudhaaf yeroo sooshaal miidiyaa kanarra gabbahee namni isa hordofu dhabame hin aaru ni aara bar namaa miire ni aara kan ammoo haga namni biraa fakkeenyaaf beekan tokko doktoreetii itti fudhatu inni illee achi keessa turee ka jiru sunoo maqaa achi keessa turee gartee waan qalama achi keessa turee haga achi keessa turee sanii waan gartee maqaan guddaan irra jiru doktora amma namichi kana doktora agamsa ammoo doktora waan akkasii wayite jechuudha. Kanaafi sooshaal miidiyaa kanarratti eenyutu na hordofa kan jedhu waan namni yoo dhabe waan barbaade jedhee yoo fedhe yoo irraa bitamaa kan beeku taate jechuudha amma fakkeenyaaf inni alayhi salaatu wassalaam nabiyyiidhaan arrabse amantii musliimaatti arrabse oromoo tokkoomsuudhaaf amantii musliimaa baduu qabdiidha kan inni jedhe jechuudha amma kan akka faniitti fudha amma kan narri amma tokko akkamitti kofalta waan akkasitti jechuun maltan amma kan akka faniitti fudha maaliif maraata jechuun akkuma reefus nama alkoolii dhugee haasa'u tokko maalirraa jechuun yoo dandahame namni kun yoo oromoo ta'e fakkeenyaaf yoo namni kun dhuguma dhaloota oromoo ta'e namoota kanneen isaan haakima geessu isaantu garaana nyaataan dhugaa dubbachuu yoo dhuguma oromoo ta'anii haakima waan akkanaa kana yaalu ni jira. Haakima waan akkanaa kana yaalu namoota akkanaa kana haakimutu irra haakima geessutu irra wayyaadha. Namni kun ni yaadatti yoo ta'e fakkeenyaaf agamsaadha maqaan isaa dhiifama. Namni kun amma dura maal jedhee arsii jechuudhaan arsii arabse guutuutti jechuudha. Amma dhugumaati. Na amani amma ani fakkeenyaaf angabbahee yoo wallagga akkanaa harargeen akkana yookiin arsiin akkana jimmi akkana gan jedhee gabbahee waa'ee kana irratti dhaabbadhee miidiyaa nam tokko mana isaa keessatti saahiba isaa waliin bakka itti dhugutti bakka itti qama'utti bakka shiisha aarsutti yaada isaa saahiba waliin wal jijjiiratu danda'a akkana bara bojjal kun akkana bara warri harargee kun akkana bara warri wallaggaa kun warri arsii kun jimmaa kun akkana jechuu danda'a namoonni jira jechuun nam tokko eegarabbiin sammuu jechuun waa'ee akkana kana ni jira maaliif oromoon kun bal'aadha. Harargee shawaa wallagga jimmaa fi akkasumatti akka adda bal'atee jiru kanaani akkasumatti ammoo qilleensi isaallee bal'aadha ilmi namaa kun ammoo biyyeen bakka itti dhalatee bakka inni gartee midhaan keessaa biqilee nyaatee kanaani namu aadammaan oromoo kun bal'aadha akka waan harargeen beeku kan shawaan hin beekne jira kan shawaan beeku kan wallagga hin beekne jira kan wallagga beeku kan harargeen hin beeknetu jira isa kana keessummeessuu sammuun isaa dadhabee nama gartee fakkeenyaaf dhukkubaan qabame kan akkanaa kana jechuudha laazima fakkeenyaaf amma afaan oromoo parsantii 95 afaan arabaa fayyadamanii jedhu mi'a milaala sadarkaa wallaala kana nama sadarkaa wallaala kanarra gahee haakima geessuudha namni kun yaalamuu qaba jechuudha ani yoo gabbahee sadarkaa kana dhiisime nama gartee yeroo doktorummaa sa'aatii doktorummaa fudhatu mana barumsaa keessatti dabarse dhiisiyyuu ani yoo gabbahee akkas jedhee abduu durii miti fayyaa hin qabu yoo na jaalattan ta'e yoo gartee fakkeenyaaf namni kun nama oromoof kana quuqamtan taate mana yaala akka geeffamu na gorsuu qabdan jechuudha. Yookiin jecha kiyya isaan fudhachuuf hin akkofloo sun taane akkan haakima geessu na gorsuu qabda maaliif dhukkubsadhee jira dhukkuba keessallee dhukkuba hamaadha maaliif seeta akkuma amma siin jedhe fakkeenyaaf waan wallagga beeku kan shawaan hin beekne oromoo ta'eetiin baana beeki kan gartee jimma beeku kan ammoo arsiin hin beekne jira akkasuma ammas akkuma oromoon akkuma isin beektanii ofii isaatiif akka sabaa fi sablammootaati jechuudha harargee arsii shawaa fi jimma wallaggaa yoo sammuun isaa kana keessummeessuu dadhabee dhiphatee gartee sadarkaa itti amma akka jara kanaa kan ta'u taate haakima geeffamuu qaba jechuudha maali sammuun isaa dadhabee kaa hin danda'u fakkeenyaaf ati nama tokko sammuun isaa yoo namni kun dubartiidha inni kun dhiira jedhee kana addaan keessummeessuu dadhabe akkamitti dubartii ta'ama dhiira qofa ta'amuu qaba yookiin ammoo akkamitti dhiira qofa ta'ama dubartii ta'amuu qaba yoo namni tokko ka jedhu ta'e namni sun sirriidha sirrii miti jechuudha haakima geeffamuu qaba jara kanaaf an akka keeyyatti namni isaaniif rifatu yoo jiraate haakima geeffamuu qabani jechuudha amantiin kamiyyuu kana jedhu hin jiru yaa jara keenya kamuu barachuu baannuyyuu ni dubbifna waa'ee amantii tokko fakkeenyaaf amantii musliima anammaa musliima amantii musliimaa maal jetti amantii nama tokko hin diqqeessin amantii keetu diqqeeffama waan ta'eefi jedha fakkeenyaaf namni dhugaadha amantii kiyya malee kan biraa tokko sirrii miti jechuun ni jira karaa amantii ofiisitti nama yaamuun ni jira sanuu dhimma waa'ee sabaa keessatti miti beeki oguu paartii amantiitti achi seenneedha amma waa'ee sabaati kan dubbatamaa jiru amma inni fakkeenyaaf saba kana keessaa warra parsantii 95 maqaa arabaa baafatu kan baana beekte jechuun oromoo keessaa walumaa gala parsantii haga itti musliimni jiru san keessaa qulqulleessatti oromoo tokkoomsuu deemaa jechuudha kan loqodaa yookiin tarii akka isaatitti
jechuun akka isaatiitti akka bakka inni taate akka inni itti beeku san akka isin hin jenne san sammuun isaa keessummeessuu dadhabde san qulqulleessee jechuudha akkasuma ammas warra mataa uffatee hijaaba uffatee jedhe mee nama sadarkaa kana jiru amma isin yoo kana nama jettanii kanaan kan dogongortan ta'e namummaa nama dhiifama garuu yoo gartee namni kun fayyaa qabatanii kanaan kan dogongortan ta'e ka ani hin beeku tari dhummaan barbaade haa ta'u jechuudha kanaafuu nama kana haakima geessuun dirqama jechuudha inyumaanu anillee yoo gaafa sadarkaa kana gahee akka fayyaa hin qabne beekuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu amma waa'ee Jawaarii ragaa bahuu yookiin waa'ee Naasir Ustaaz Naasir Hamzaatii ragaa bahuutii miti dubbiin amma. Namni akkanaa kun fayyaan isaa sadarkaa dhumaa irra jira. Bar fayyaa ati ka huccuu maraatee huccuu darbe nagaa. Inni kaan gartee akkuma amma isin jenne kan gabayaa barbaadaaf illee yoo barbaachisaa taate akkuma amma kun gartee hatta amantii arrabsee dubartii gartee islaamaa kan akka islaamaatti uffattu arrabsee walumaa gala namni gartee maqaa akka maqaa islaamaa baafatu kun qulqullaa'uu qaba kun gartee warra kolonii arabaati akka inni jedhu kana jechuudha. walumaa gala inni akka warri amantii muslimaa namni qabu oromoo keessaa qulqullaa'ee fixuuf deema jechuudha tarkaanfii irratti fudhatuuf deema kun qulqullaa'ee takka achi booda oromoon tokkoma waan jirudha namni ilaalcha akkanaa kana qabu sadarkaa maraatuma hamaa irra jira jechuudha kauccuu maraate sanii oli sadarkaa sanii irra hamaa jira waan ta'eef yaala geeffamuu qaba jechuudha beekan gulummaadha dhaabbataadha isin hundi ni beektan sooshaal miidiyaa kanarratti jedheeti yaada inni kun illee sanuma amma dura waa'ee arsiin akkana arsii arrabsaa ture nama sadarkaa kana ga'e nama yoo shawaan akkana wallaggaan akkana jedhe maraata ta'uu biyyatti na beeka yoo amantiin akkana jedhee paabliik irra gadi bahee oonlaayin irra gabbahee kana jedhe taanaan na amani bakka gaafa sanii fayyaan qabutti na beekuu qabdaa jechuudha. Kanaafuu waa'ee ama yookiin ammoo waa'ee gartee nama dhuunfaa akkasii akkana sanii miti amma dubbiin. Yeroo sammuun kee waan kana si keessummeessuu dadhabee dhiphinni sadarkaa kana si galchee jiraate nama san haakima geessuu qabda jechuudha. Yoo keessattuu yoo gartee kan fira qabaatu ta'e jechuudha. Nama saniif rifatuu qabda. Namni suni sadarkaa sanirra akkamitti gahamee namni kun kan jedhu nama saniif rifatuu qabda. Nama rifachuu namummaadha jechuudha. Akka gartee namni kun sammuu isaa akka sirriidha. Kan gartee rabbiin namaa kenne kan jaalalaanii hammatee kan jiraatu fakkeenyaaf anas taa'ee aadaan Saawud Arabiyaan fakkeenyaaf akkana aadaan isii akkana ajaa'iba aadaan Saawud Arabiyaa kun akkana Ameerikaan akkana aadaan isii akkana kana hunda keessummeessuu sammuu rabbinaa kennee fi kana hunda keessummeessuuf jechuudha yoon kana dhiisimee tagandaa kana bara makkooma isin jedhe yoo wallagga ta'isee haala shawaan itti jiraatu kana keessummeessuu dadhabde yoo arsii ta'isee haala wallagga itti jiraatu kana keessummeessuu kan sammuu kee dadhabe ta'e miisha dhumarra jirta sadarkaa dhumarra jirta waan ta'eef jechuudha kanaafuu namoota akkana kana haakima geessuudha. Tarii barati dhuunfaadhaan amma waan tokko ilaalina laala amma fakkeenyaaf nam tokko dhuunfaadhaan taa'ee saahiba isaa waliin akkana yeroo taa'u borummanni akkana kun akkana jechuu danda'a. Laakiin gadi bahee paabliik irratti jechuudha miidiyaa irratti gadi baafatee sadarkaa miidiyaa irratti gadi baafate taanaan dhumarra jira abbaa barbaadee haa ta'u nama jira kana qofaa fi miti fuuluma duraaf illee namni gartee amantii nama tokko amantii muslimaatii miti amantii muslimaa guddaa kana dhiise amantii kiristaanaa guddaa kana dhiise amantii xixiqqootu jira jechuun amantii yaani xixiqqootu jira fakkeenyaaf kan hatta yookiis ajaa'ibuu danda'a amantiin kamuu beeka abbaa ittiin amanne san ni ajaa'ibsiisa akka isaa san qofatu itti mul'ata kan ni ajaa'ibsiisa amantii fakkeenyaaf amma biyyoota tokko keessa hindii keessa fakkeenyaaf amantii xixiqqootu jira kan namni gartee dhuunfaadhaan manatti waan gabbaruu qabu kana gartee loon gabbaru waan gargaraatu jiraami hatta amantii akkasiisan gabbahee amantii akkasiisuun yoo kan jedhu ta'e namni sun sirrii miti eessatti tarkaanfataa jira abbaa amantii kan gartee amantiin akkanaa sirrii miti kana koottaa jedhee kan yaamuun baanu beekan namnummaan dhuunfaa tokko waa'ee sabummaatiin wal qabsiisee waan akkasii kan dubbatu ta'e jechuudha kanaafuu paabliik irra gadi hin baafte yookiin ammoo maraatuma kee kan mana keessatti maatii waliin haasoitu saahiba kee waliin haasoitu an akkaataa itti gandadhee kana ala fakkaaf warri kun baduu qaba jimmaan kun baduu qaba arsiin kun baduu qaba harargeen kun baduu qaba warri amantii muslimaa kun parsantii 95 akkana warri akkana uffatu warri dubartiin muslimaa kana akkanatti uffattu kuni oromoo keessaa qulqullaa'uu qabdi jedhee namni yaadu sadarkaa dhumaarra jira. Kanaafuu namni akkasiisu yaalamuu qaba. Abbaa barbaade haa ta'u. Anillee gabbahee kana jedhe taanaan boorutti ammaan isinitti dhaammadha akka fayyaa hin qabne beekuu qabdan jechuudha. Yoo gabbahee sammuun kiyyaan yoon arsii ta'e arsummaa malee ilaalcha gartee fakkeenyaaf oromoon bal'aa tahee aadaan oromoodhaa kan naannoo harargee jiru kan ani hin beekne jira naannoo wallaggaa kan ani hin beekne jira aadaa bal'aa kana qabaa jedhee qabeenya bal'aa kana keessummeessu yoon dadhabe oromoon baramma kanarra warra ilaalcha nafxanyaa qabutu irra wayyaadha bara kanaan jala muree isinii hima warra ilaalcha nafxanyaa qabutu irra wayyaadha dhibbara dhibbatti jala mureen isinii hima kana maaliif seetan warri suni
keessa isaan haa saba wayii jalatti illee haa dhokatan malee maqaa gartee shanyummaa hin barbaachisu biyya san keessa tokkummaadha Itoophiyaawidha waan jedhu wayii qabatanii deeman ittillee milkaa'anii turan gaafa duraa jechuudha ittiin biyya gabroonfatanii waggaa dheeraadhaaf bulchaniiti. Akkati aadaa kee gallakkifte aadaa ani Itoophiyaa widhetu akkati afaan san dubbattu afaan kee kana dhiiftee amantii illee gartee amantiin sirriidha san jettee ofitti dhiphattu haala keessan itti milkaa'anii turan. Inni kun ammoo sanilleen gahu gara kaaniin gabroomaati fakkeenyaa fi gara kaaniin ofiisaatiif gabrummaa jala jiraataati isa kanatu dhiphisaa jira amma inni isuma cinaa akka jiru fakkeenyaaf namuma isa cinaa taa'u kanaan dhiphateeti jira amma inni rakkate maaliif keessummeessuu hin dandeenye sammuun isaa waan rakkatee jiruuf akkuma reefuu siin jedhe nama tokko dubartii qofa ta'uu qaba jedhee dhiira argee yoo aaru ta'e namni kun fakkeenyaa waan fayyaa hin qabneef yoo dhiira argee aare akkamni sammuun isaa hin cinqama jechuudha yoo ammoo dhiira qofa ta'uu qaba addunyaa kana dubartiin akkamiin mul'atti jedhee sammuun isaa akkasii kan fudhatu ta'e ni cinqata jechuudha namni kun sadarkaa akkasii irra nama jirudha kanaafuu namoota akkanaa kanneen laaltanii tarii namni dogongoruu waan jiru leenatti hin fakkaatu kanaafuu dogongoruu qabnaan ustaas Naasir Hamzaadha dubbachuuf himtu ustaas Naasir Hamzaa nu hundatu beeka sabboonaadha inuma sheekutii akka isaa kana osoo dandahame waan namni godhasuu danda'u mitalee nuuf baay'atuu qabaadha akkasuma ammasii qeessotii akkasii kan gartee dhimma saba isaallee dubbatu kan akkasii sun nuuf heddummaatu qabaadha Johar jiraate Oromoon biiliyoona 10 yoo jiraate miiliyoona 10 santu hoggansa argata miiliyoona 100 taateetu yoo hoggansa dhabde maaliif faayidaan kanaafuu kan akkasitti fudhachuu qabnaan isiniin jedha Abdul Moobaala Abdiraayi hanga qophii biraatti waliin deemnutti nagayaan naatu ba'a.